Akkam jirtan dhaggeeffattoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muunqassi faana turaan ejersa wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin Oromiyaa baankii akkamtoota kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti ilmaan Oromoo Walloo lafarraa duguugaa ba'aniif ispoonsara godhaa jiraachuun beekame. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Oromiyaa baankii namoota gocha sanyii duguugaa qotee bulaa Oromoo Walloo irratti raawwataniif ispoonsara godhaa jiraachuun beekame. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Hartummaa Furse Gaammiluu bakka addaa Intale Harriphoo aanaa Dawaa Caffaa Jiillee Dhumuugaa fi kan kana fakkaatu keessatti ji'a 8 dura fiinxaaleeyyiin Amaara kan naasuu ilma namaa hin qabne faannoo maqaa jedhu moggaafachuun ilmaan Oromoo Walloo jumlaan baasuun kaanis karaa irraa walitti funaanurra shanaa akka turan isiniif gabaasa turuun keenya ni yaaddatama. Haaluma kanaan namoonni gocha sanyii duguugaa qotee bulaa Oromoo Walloo irratti raawwataa turan to'annoo jala osoo hin oolfamin har'a yookaan yeroo ammaa kana bakkoota barbaadanitti socho'uun jireenya mataa isaanii geggeeffachaa jiru. Oromiyaa baankii namoota saniif ispoonsara godhaa akka jirus beekamee jira. Namoota kanaaf Oromiyaa baankii ispoonsara gochuu kanaan wal qabate ilmaan Oromoo bakkoota hundaa dallansuu agarsiisaa kan jiran yoo ta'u ilmaan Oromoo Walloo kana arguun keenya jireenyaan du'uudha jechuun dubbataa jiru. Sababa yakkamtootaaf ispoonsara godhee jiru Oromiyaa baankii nuuf haa gaafatamu ergaan jedhus darbaa jira. Adda bilisummaa Oromoo ibsa baasen adeemsi bu'aa xixiqqoo sossobu rakkoolee caasa siyaasaa fi dinagdee furuu hin danda'u jedhe. Bal'ina isaa Abdallaa Miwaan qindeeffate qaba. Adeemsi bu'aa xixiqqoon sossobuun rakkoolee caasaa siyaasaaf dinagdee furuu hin danda'u. Imaammata dabaa dhaabbata Safaricom ilaalchisuun ibsa adda bilisummaa Oromoo qacarreen hojjettoota tarkaanfiin dhiyeenya kan dhaabbanni Safaricom fudhate haqa qabeessummaan akka tanqatu ifatti agarsiiseera. Adeemsa qaan alaa kana mormuudhaanis durummaan Oromoonni kan itti hirmaatan duulli bal'aan karaa miidiyaalee hawaasaa akka gaggeeffamu taasiseera. Addi bilisummaa Oromoo gochoota qafaalessuun sagalee dhageessifamuu fi sochiileen bifa hundaan taasifaman ni jajjabeessa. Aboon acocaa bifa kamiituu ni balaaleffata. Mirgi hojii walqixaa firii argachuu ibsituu bilisummaa dinagdee keessaa isa tokkodha. Safaricom keessatti haqa dhabeessummaan adeemsa qacarree hojjettootaa keessa jiru hangammaa kan ifa hin taane fi amma kan ifa baheef maaliif akkas bahee ifa miti. Kunis madaa Oromoo irra deebiin kan tuqe ta'eera. Haa ta'u malee dargaggoonni Oromoo mirgoota siyaasaaf dinagdee kan waliigalaa irratti fuulleffachuu mannaa dhimma hagoo akkasirratti akka fuulleffatan taasifamuun eeyyamuun qabanii. Uummanni Oromoo waggoota 100 oliif dhaabbilee fi kaampaaniilee gurguddoo akka baankii daldala Itoophiyaa, daandii xiyyaara Itoophiyaa, Itiyoo Telekoom fi seektara dinagdee kanneen akka fichisiisuu fi erguu ijaarsa riil isteet industirii fi seektaroota daldala biyya keessaa irraa tooftaadhaan moggeeffameera. Moggeeffamuu Oromoo kanas muummee ministeera ammaa dabalatee aangawoonni mootummaa olaanoon paarlamaa federaalaa duratti mirkaneessanii jiru. Kan Safaricom keessatti raawwatame Oromoo tooftaadhaan moggeessuu biyyattii keessatti deemaa jiruuf mul'istuu tokko yoo ta'u, kanas gocha Safaricom qofa akka ta'etti dhiyeessuuf yaaluun bilisummaa siyaasaaf dinagdee fuula hundaa mirkaneessuuf qabsoo dargaggoonni Oromoo gaggeessaa jiran kallattii isaa jijjiirsisuuf shira xaxameedha. Adeemsi Oromoo tooftaadhaan moggeessuu kun hundee kan gadi fageeffateef caasaalee dinagdee fi siyaasaa biyyattii keessatti sirnurraa kaampaaniileen idil addunyaa sirnuma moggeessaa diriirfame kana akka faana dha'uun hojjetan taasisuun isaatiif ragaa birooti. Kunis investimentii kallattii kan biyya alaa dabalatee caasaaleen dinagdee mootummaa sirna cunqursaa siyaasaaf dinagdee deeggaruun hanga tumsamanitti haqa waakkatamuun baratamee fi sirni moggeessuun ammas akka itti fufu ifatti agarsiisa. Diraamaan kunis murna bu'aa siyaasaa argachuudhaaf hamu uummateef yeroo murtaa'e booda as ba'uun dhimmichi furmaata argate jechuuf jiruun kan qindeeffamedha jennee amanna. Waliigalatti uummanni Oromoo addattis dargaggoonni Oromoo furmaanni jiru tokkicha seerota mirgaaf dantaa Oromoo tiksuuf baafaman kabachiisuuf karaa dimokiraatawaan filame dhugoomsuuf qabsaa'uu qofa ta'uu hubachuu qabu. Adeemsi irra qicaa fi bu'aa xixiqqoon sossobuun
kallattii xiyyeeffannaa jijjiiruu fi dhaabbilee farra dimokiraasiif qaamolee mootummaa rakkoo caasaaf sirna qabaniif umrii dheeressuun kan akeekkatedha. Injifannoon uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo hagayyaa 17/2022 Finfinnee. Artisti jaalatamtuu fi kabajamtuu Oromoo kan taate Saartuu Usmaayyoo Muusaa humnoota tika mootummaa abbaa irreetiin as buute dhabamsiifamtee jiraachuun dhaga'ame. Guutuun gabaasa kanaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Artisti Saartuu Usmaayyoo Muusaa kan ilmaan Oromoo biratti kabajaaf ulfina guddaa qabdu humnoota mootummaa abbaa irreetiin ukkaanfamtee as buute dhabamsiifamtee jiraachuun himame. Magaalaa Finfinnee keessatti artistiin jaalatamtuu fi kabajamtuu Saartuu Usmaayyoo Muusaa jedhamuun yaamamtu humnoota shiftaa Abiyyi Ahmadiin ukkaanfamtee butamtuu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Saartuu Usmaayyoo intala artistii beekamaaf jaalatama Usmaayyoo Muusaa yoo taatu badii takka malee Oromummaa ishee qofaaf magaalaa Finfinnee naannoo Maniyaalaa Abeet jedhamuun kan butamte fudhatamte yoo ta'u hanga ammaa bakki isheen jirtuu fi eessa akka geessan maatiin dhabanii dhamaa akka jiran maddi keenya nuuf himee jira. Mootummaan Impaayera Itoophiyaa sabboontota fi dargaggoota Oromoo kan tibba kana magaalaa Finfinnee keessaa ukkaamse Qiliinxoof Qaallitti keessatti dhaa'aa akka jirus maddeen keenya garasiirraa odeeffannee jirra. Haaluma kanaan artistii Oromoo jaalatamtu kan taate Saartuu Usmaayyoo Muusaa ukkaanfamte yoo fuudhamtu hanga sa'aatii kanaa bakki isheen jirtu dhabamu irraan kan ka'e maatiif jaalattoonni ishee rifaatuu keessa galanii jiraachuu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Pireezidaantii Soomaaliyaa kan ta'e Mustafee Umar ajjeecha yaalii irratti raawwatamee jiraachuun himame. Bal'ina isaa Abdallaa Mee dabalataan waan qindeeffate qaba. Pakai dari Israel. Pakai kat, pakai. Asal tahu ya, kalau tahu. Pirezidaantii naannoo Somaalee Mustafaa Umarratti ajjeechaa yaalii raawwatamuun barame. Pirezidaantii naannoo Somaalee kan ta'e Mustafaa Umarratti guyyaa har'aa ajjeechaa yaalii raawwatamee jiraachuun dubbatamaa jira. Naannoo Somaalee bakka addaa Daak jedhamutti ajjeechaan yaalii pirezidaantii naannoo Somaalee Mustafaa Umarratti kan raawwatame yoo ta'u baay'ina waraanaa fi konkolaataatiif jechuuf kolee jechuun himamaa jira. Akka maddeen jedhaa jiranitti pirezidaantii naannoo Somaalee mootummaa naannoo Amaaraatiin gurmeesse Mustafaa Umar irratti guyyaa har'aa naannoo Daak jedhamutti yaalii ajjeechaa raawwatameera jedhu. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaaf daawwachuu barbaaddan Tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya jala dhaqaa isiniin jecha agoo waan nu waliin turtaniif galatooma.